Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaha fayyake jirta hinsin jedha. Ani alhamdulillah nagahan qaba. Haala kamiin feesbuuka haarawaa banachuu akka dandeessu, iimeela haarawaan, maqaa haarawaan, akkasuma waanuma hundaan paaswoordii haarawaan feesbuuka haarawaa uumachuu akka dandeessu siifan himaa. Na hordofi jechuudha. Jalqaba irratti googilii kee banadhu. Google urgaa banattee jalqaba irratti bakkee waa itti barreeffamu siif kennama. Achi keessatti welcome to Facebook jedhii barreessi. Welcome to Facebook jettee erga barreessitee booda searchii goote jechuudha. Sambooda haala amma gartu kanaan si baha. Asitti welcome to Facebook kan jedhu dhufee jira. Ammaas isa yeroo tokko tuqxa. Sambooda gabatee kana si baha. Jalqaba irratti email or phone jedha. Asitti password jedha. Kuni email fi password warra qabuuf warra duraan banatee jiruuf ati haarawaa uumachuu gamta feete create new account kana yeroo tokko tuqxa. Sambooda gabatee qullaa kana si baasa. Kuni hundinuu tokko tokkoon guutamuu qaba. Jalqaba irratti first name kan jedhu kana maqaa kan kee itti guutta. Lammaffaa irratti last name kan jedhu kana maqaa abbeetii yookaan maqaa kan keetitti maqaa aansuu feetu itti guutta. Sadaffaa irratti mobile number or email jedha. Emaila yoo qabaatte emaila asitti guutta. Ati gamta emaila hin qabneefu lakkoofsa mobaayilaa kan kee asitti guutta jechuudha. Lakkoofsa kan kee yeroo itti nattu bantuu wajjini duwwaa 966 shanirraa eegalta walakkaadha duwwaa dhiifteti lakkoofsa kee asitti guutta jechuudha. Ani garuu emaila gamtaan qabuuf emaila banatuu gamtaan fedheefu emaila kiyyaan asitti naqaa jechuudha. Ati lakkoofsa kan kee bantuu wajjin akkaan amma sitti himetti itti naqadhu jechuudha. Sambooda jalatti gender kan jedhu ni dhufa. Dhiira ta'uu fi dhalaa ta'uudha. Yoo dhiira taate male, yoo dhalaa taate female jettaani. Amma male dhiira jennaani. Sambooda done kan jedhu kana tuqa. Sambooda jalatti birthday jedha. Guyyaa dhalootaa jedha. Kana akkuma beektu yoo guyyaa dhalootaa kee beekte guuti yookaan akkuma beektutti guuti jechuudha. Fakkeenya guyyaa dhalootaa duwwaa tokko jennaani. Ji'a dhalootaatti duwwaa tokko, bara dhalootaa 1999 jennaani jechuudha. Sambooda new password jedha. Password si malee namni biraa si dura beekuu hin dandeenye bakka kanatti guuttaa jechuudha. Password situ filata. Baay'inni 6 oli ta'uu qaba. 6 filadhu jecha baay'inni isaa kan ta'u. Fakkeenyaaf password asitti 77 889 password kana filadheen jira. Atis kan siif ta'u situ filata jechuu haala kanaan. Sambooda ergaa kana guuttee geessiftee booda lakkoofsa asitti guuttee fi password asitti guuttee qofa mataatti qabadhuuti. Lakkoofsa asitti guuttee fi password asitti guuttee qofa mataatti qabadhu. Isa kaan dhiisi. Jalatti sign up kan jedhu kana tuqi. Sambooda haala amma gartu kanaan siif baha. Ani gamtaan emailiin guuteefu asitti emaila kiyyatu naa bahe garuu siif lakkoofsa keetu asitti si bahaa jechuudha. Sambooda jalatti send confirmation code kan jedhu kana yeroo tokko tuqxa. Ergaa send confirmation code kana yeroo tokko tuqxee booda sharikaan feesbuukaa yeroo san mobaayila kee irratti password yookaan koodii siif erga jechuudha. Sambooda koodii san mobaayila kee keessaa baafteti sarara jalqaba bakka duwwaa kanatti koodii san asitti guuttaa jechuudha. Sambooda ergaa koodii asitti guuttee jalatti submit kan jedhu kana yeroo tokko tuqxaa.
San booda ergaa kana tuqxe Facebookni sii banamee jira jechuudha. Dhumatee jira jechuudha. Kana keessa ni baate jechuudha. Diimama dhootete keessaa baataa jechuudha. San booda Facebooka isa Play Store keessaa buufatte bira dhufteeti. Yeroo dhufte kiyyama garuu gamta baneemeef haala kanaan si fida. Sihi waa lama si gaafata. Email fi password si gaafata. Bakka email jedhutti bakka email jedhutti lakkoofsa kan kennateeti, bakka password jedhutti password kan kennata. Isaan silatti matatti qabadhu siin jedhe san asitti naqxaa jechuudha. Bakka waa lama si gaafatu kanatti asitti naqxaa. San booda Facebook kee haala kanaan siif banamee jira jechuudha.